Asi daa'istiin yaadu malee kophaaf yara kadda jira arra micciirrittiin heeruma jaalala duratti dhiiraan nama gaafata dhugaa nama viidiyoo fi maarreessin injoo jaalaltii micciirrirraa naqabuun daawwattoota yaanneen heeruma abbaa manaa godhachuu barbaadee jira qaadimaddee jira bultii yara madaana kana bultii qabadee jiraachuun fadha. Rakkattee kophaa jira ayyaa intala Oromooti erbooti ayyaa rakkoon qabda daawwattoota keenya daawwattoota wanti saammaa kana keessatti ka bultii qabatee bultii gajjaaratee mana xiyyanoo jiraatee akka namni waan goone narraa eegu maaliif jennaan nama kaayoodhaaf gama aartii deebi'ee jiru tokko kaayootti gama aartiitiin jiru waan ta'eef roorroon natti hoddommaatee sababa kanaan micciir jaallachuu danda'e akkaan kaayootti galmaan geewu eessatti argitee yoo jettan lakkoofsa isaatiif suuraasaa jawwaala durri keessaan argadde kanaafuu yoo gaafenni na harkes nandisu amma obboleessi xiyyalan hidha. Ashama harka fuune abajamtoota gurgurtoota keenya jirtanis jechaa jirra galata waaqaa dachaanee maaliin dachaanee beeytanii qaadhimaatii yaa wajjin deebi'e qaadhimaatii yataatee jirti maaliif yuutuubii isiirra dheeyxanii ilaaluu dandeessan daraartuu maal jaa yuutuubiin keessansa? Aartii daraartuu jaama. Aartii daraartuu daawwattoota keenya amma aartiin harkadde. Amma aartiin harkadde ni walliftamoo yuutuubuma daleeyte. Laa nis ni wallisa yuutuubaas ni dalaga. Okay. Nis ni wallisti nis yuutuubaraasi sirba gadhiiftee jirta? Sirba beeksisa gallakkisee kaan inshaallah soomana booda gallakkisa gaamma soomanaa miti. Egaan daawwattoota keenya aartiin na jaallate amma shamarris jaaladhe jennaan alhamdulillah inumaan jaa shamarri kun na bira waan guddaadhaan na biratti kabajaa olaanaa qaba. Kanaafuu aartii daraartuu laala akkas jaa yuutuubiinis kun viidiyoo ishiirra dhaqaa laala akkaataa naatiin itti wal jaalanne chaanaalessi sanirra dhaqxanii ilaaltan jaalala walii galleechuu goote achirratti amma gaa isii birattiin argama ammallee biraan deemne manuma ishiitiin jira asuma taa'ee jetteetiin manasii jira qabameetiin jira una fakkaatti anillee jaalalaan ogguukaan kaa telefoonaaniimi amma bira dhufeennaan akkanuma garaan kun dhaa na jee'uukaa Guhaan ciiseetiin miila irra kaayee janaa mi daawwattoota keenya ni beeytan namni biyya Arabaa kun fincilaadha jaartis takkarrattiin obsu jaartiinis tokkicharrattiin obsitu wali gannaqaadha lafti amma isiinis naaf isiinis wal jaalachuu malee akkuma beekamu isinii meetiin jira chaanala aartii daraartuu juurratti yoo laaltan akkaataatti naaf isiin wal gaafanne jechuudha jaalala asirratti anis dhimma hiyyaan dheeffachuu jira malee daawwattoota keenya. Waan isii duuba jirus waan na duuba jirus asuman beeyne telefoona wal jinaa jenne waan ta'eef amma dura waliin kana duuba keenya baranna isinis akkasuma daawwattoota keenya wanni isin barachuu qabdan anisa kana maalummaa isaa hedduu hin beeyne rakkootti naqee na jaalatte kana jaalatteetiin jaaladde haa ta'u garuu akkaataa yuutuuba kiyya jala seentanii jechumaanillee maamiloota naa taatanii koomandi jala naa himtan gaallaa waan duuba jira rabbi beeka. Daawwattoota keenya ammas jaalala mushta viidiyootii miti ta dhugaa taniin na fuutaanaan jetteetiin hayyasiin fuudha toleedhaan walii gallee bakka tanatti argama manni ta mana qabdi daraartuun manni mana siite kaniin jiru kun daawwattoota kiyyaa ogguukaan illee yoon alaa janaa arramma isii birattiin argama immoo mana siitiin jira dirqama na fuudhu qabdaa jetteeti ogguun dhufee akkuma nama naafeerutti naafeerte ogguun dhufu garuu gungattaa'u kaameraa nuu keessee daawwattoota ittiin ibsadhaa waa'ee jaalala keetii naan jetteeti viidiyoon irraa maratte akkasitti chaanelee sirra gadhiifattee daawwattoota keenya amma immoo anilleen akkaan isi jaaladhee daawwattoonni kiyya kanaan warri hordofu naa beekuu qabaa jeetiin asin isin as bee daawwattoota keenya waan takkas kaanii jiraamni beeytan unoo daraartuun unoo wal bira jirra suuraan haasu jirta keessatti ta'ee suuraa milakkee daawwattoota keenya dhalaa tana sharashartaa illee naan injina dhalaa sharashartaa illee injina dhalaan daraartuun jaalala na gaafatte jaalala daraartuudha yoon kan nuu baadde oromummaa walitti kamii mannaawu daawwattoota keenya agartanii jirtan dhalaan akkanumatti siineeruma na fuudheetteetuma gabbaatee baa viidiyoo martee agartanii jirtan viidiyoo gaafattee haatee ammatis rabshaa goote kanaafuu daraartuun amma ni qabdaami kudhanuu qabaadhu naa taatee jirtaa jetteeti osoo wal janajjanuu turre arra mana sitti argama isiniin jeetiin jira
feetu kudhanuu qabaadhu naan jette. Kanaafuu isiinis an isiigaa amma isiingaa an dur jirtii dhiirtii ozoonii fi jaartii qabduutis fuuti. Isii ammoo wal janaajanuu malee beeku waan ta'eef akka jaarsa qabdu akka hin qabnes ammoo firraa gaafadhaa yaani kaameraa irratti miti daawwattoota keenya lafattiin gaafachuu deemu. Jaartiin godhuu deemu waan ta'eef lafattiin gaafadhaa. Asirratti waan ol beekamu achirratti waan ijaase daawwattoonni maal naan jaa. Yoo haa'u jechis maqaan tuqaa. Rakkoon qabu. Kanaafuu daawwattoota keenya. Anfitti amaneetiin jaalalis gaafadde atillee akkasii fitti amantii jaalalina gaafachuu mirga keeti rakkoo isaaniiti kun jechuudha. Yeroo hundaa'u siif hin jira. Daawwattoota keenya gaafa daraartuu inuu eegumaan mana siif irra naqabsiifteewu. Jaalalti qabdee jechuudha. Duraan hedduun an jaallatuun na fakkaate maali anis jaaladha jeesatti madda durmaanoo na jaallatu qabda gaarii. Ani jirjiru ani sodaadha telefoona sana akkasitti oguun ciisee ture. Amma gaara telefoonaan bita kun qaama wal bira jirra daraartu fi miccir maqaan isii miccir. Maqaan isaa miccire. Micciraallee yoo fedhanii jaalladha. Maqaan kiyya micciree mi Seefaddiini. Seefuddiin gama miccir dhufee jira miccir jaaniin yeroo guddaa waan ta'eef amma jaalladha gaa jaalalti falagoo. Ati eessaan na argitee ni jaalatte anta kana dhibu akkamiin nagartee anna. Raqama kee lakkoofsa jawaal obboleessa kiyya ka durri isaa fi durri saayiba aartii durri ni beektan jeetiin yaada garuu jawaala isaatii fi suuraa isaa akkanuma keessatti argatiin anis barana heerumuun qaba maaliif jennaan rakkoo dhaga anna gama yuutuba kiyyaati rakkooti hunda baruu dandeessanii rakkadheeti saammaa kana keessatti ka bultii qabatee bultii gajjaaratee mana kiyyanoo jiraatee akka namni waan ongoon irraa eegu maaliif jennaan nama kaayoodhaaf gama aartii deedee jiru tokko kaayooti gama aartiitiin jiru waan ta'eef roorroon natti hoddommaatee sababni sababa kanaan miccir jaallachuu danda'e akkaan kaayooti galmaan geewu eessatti argitee yoo jettan lakkoofsa isaatii fi suuraa isaa jawaala durri keessaan argadde kanaafuu yoo gaafa inni na arges nan dhiisu amma obboleessi kiyyallee hidha jira garuu maallaqa irraa kafallee jirra durri hidhaanii ba'a inshaallah inni josni ilaala gaaguu durriin dhufee lolee fi eessa wal gartan jeelalus rabbiin beekaan garuu miccir dhiisu hin deemu jaalladhe jaalalti falagootaati ittiin heerumaa rakkachuu kophaa jiraachuu. Anis siin fuudhaanis. Daawwattoota keenya eegaan isii bira dhufe jaalaltii isii nu nagaseen ta'u ati gaa dhala naanneessita ati mujrima baalegi naamusan qabdu micciir bay yaa sare yaa jettanii ka dislaayik naatu ittan ka sare jettan ka gowwa maraataa ka jettan ka bineensa jettan jaalaltii kunoo osuma isin akkasin naa rabsitanii namni bareedaan dhaabbatu mul'atu kun as beesiin jaalladhaa naan jee unoo walirraa qabamne osuma telefoonaan irraa gabbuufadde gaa daawwattoota keenya. Telefoon maatu. Amma immoo maaliif waan kana hojjettaa yoo jettan ammoo waan kanaan isin taanaanis feetan gama keessaatiin koottaa isinin jaaladhaan nama ammoo daraartuunis amma tana feetan na biriirtiimi abbaan fedhe shamarriin dhufe siin jaaladde naan. Tabiraatu sinif taana gubbatti. Yoo jaalala gaafatte mokkuma keetii kanatti. Osla ana ma xasin jaw jaalala gizee dheertu fi hojjeteemu malee mushtaama laafiin hojii dabarsitanii raaftu finteemu an jaalala dheertuu gizee guddaati fi seegada na gubbattis ne futaare. Hin fuudhu kastaanan. Haay yoo kastaate gaa amma tolle jeetii bara yoo na gubbatti tabraa laallattee fudhu deemte gaa. Egaa daawwattoota keenya mujrima maal wasaqa bay warri jettan san hundinuu har'a kunoo inuu kalmattiin afeeramuu eegalee shamarri osuma shayxaana mujrima jaaniitiin mujrimummaan tiyya bakka harkachaa jirti daawwattoota keeyyaa kunoo nama cuqqurfame akka daraartuudha kana. Karakkatee jira. Ayiwaa rakkate. Na jaallatte amma fuudhuuf haa garuu immoo ni beektan isin haadha hammatan daawwattoota kiyya waan inni isinirraa qaqqabu hin qabu daawwattoota kiyya haadha hamma ni beektan kudhanuu qabaadhu isiin naan jee. Kudhanuu qabaadhu sittiin heerumaa tanaan jette daraartuudha. Haadha amma ni beektan. Haadha amma gaafa kaanis irratti hin fuudha jeetiin narra fuudheetti akkasirra bishaa goote agartanii jirtan. Hin fuunee gaafa sosoon jedhee dirqiidhaan isiillee itti fidee turiinaadhaa fi isiinis qabanii barbaleellettuudhaan agartanii jirtan. Amma immoo tunii fi isa wal garagara tuni wal qilleensarrattis wal barree isiinis ga'an hin beeku obboleettii durrii ta'uudhaasi. Akka itti sanii gaara qama telefoona durrii keessaa harkattee suuraa xiyyaas laaltee naatee jiraa miccir kun jechuudhaan na dhuftee ani booda tanarraan bare obboleettii durrii ta'uu daawwattoota keenya eeguma wal turre booda
sanuu eegaan viidiyoo durii irratti argina bareeda obboleettii durii ta'u garuu immoo viidiyoon isa gun dubbisu daraartuu akka tana taate ni beeka obboleettii durii ta'u qofaan hin beekne malee amma immoo haadha amma bareeddu san qabdaa dhalaan akkam jettaa maal gootaa ati baalageedhaa ati nama wasakaa yoo jettan man ta'u afur fuudhuu jiraa jettanii jirtan shari'aan islaamaa akkas jetti kanaafuu kudhanuu qabaadhu naan jette daraartuun naaf taatiisiin haruma kanaan dhufuu kanaafuu numan fuudhaa'u kaan daraartuu daawwattoota keenyaa kanaafuu du'aayi godhaa namarraa qabame boo galata qabaame galatoo. Naajiraadhu Galatoome. Kanaaf daawwattoota keenya gaafunoo. ammoo ligalee jirra nuti. Ayiwaa. Bultii jaarrachuudhaaf illee takka jennee jirra alhamdulillah. Akka rabshaanatti goone moogguusi fuudhe booda. Maaliif jennaan nama rakkate. Daawwattoota keenya silaan jaartii tana. Bultiin jaaruu deema akkam jettan komandii jala barreessaa daraartu ittiin heerumin jettanis ajala heerumeettanis komandii jalatti dhaa'uudhaan. Namaaf amma fakkeenyaaf yoo hin heeruminii warri komantii baay'ate daraartu. Maalummaa isaa. Naamtee mana kee kana nafittee yeroo dheertu san wal jaalchaa turre na dhiifta. La maalummaa isaa komandii jalatti waan jira hunda naayima isin daawwatu. Maalummaan akka dhuftu waan hunda komandii jalatti achuma yuutuuba fayyadamtanii komandii jala naa barreessuu dandeessan amma karakkoo yoo jiraatu ta'e naaf himtanis nu ceesine nabdedda kanaafuu rakkisaa miti. Ittiin heerumini kun mujrimaa isin jaan annin beeka waan daawwattoonni. La komandii yoo tokko kijibee tokko haqeemessi galee kanaafuu waan daawwattoonni keenya jiru komandii jalaan tana taakkanaa taakkasillee hin jinaadha. Wahunda isin komandii jalaan rakkoo itti nana qudeemu bultitti waan ta'eef komandii jalaan barreessaa yaada keessan hunda nukkanna. Egan daawwattoota keenya gaafunoo daraartuun walfeenee jirraa walfeenee khalaas kanaafuu amma gaa mana siiti kan dhufeesi isiin na yaame waan isiin keessa jirtuu fi akkaataa isii lafa wal baru yaana kanaafuu nagaa nu turaan isinii jaa viidiyoo qabadheen isinii dhiyaadha daraartuu yoo nama wal jaalachuu malee nama jallaa taates ofirraa hin dhiisaan ni beeytan micheer isiinis akkasuma yoo feete irraa na dhiifti lafa wallaa amma fuulduroo wallaaluu deemata duraan telefoonaati kanaafuu sin dhiisu niin kijibaa. Yoona dhiste kaa carraan yoona dhiste.